Welcome to grade 9 chemistry. So, baga nagaan gara barnoota chemistry kutaa sagalii nagaan dhuftan. So, unit takka structure of cell, structure of atom kan jennurraa jalqabnee jechuudha. Kanaafuu kana dura wanni isinitti dhaamuun barbaannu namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gootanii maatii channel kana akka taatanii fi wantoota social media garaagaraa qabdan irratti Facebook haa ta'u, Twitter haa ta'u, Telegram haa ta'u, wantoota garaagaraa social media qabdan irratti channel kana share godhuudhaan hiriyoota keessan akka irraa fayyadaman akka taasiftan asumaan isin afeerraa. So ammaan tana fara barnoota keenya waliin deemnee jechuudha. Akka nu xumuratti akka nu hordoftan afeerraa keenya. So the grade 9 chemistry unit 1 say structure of atoms referring with different philosophers. So a notable Greek professor, namely Democritus, believed that all matter was composed of very tiny indivisible particles. Akka Professor biyya Giriikii kan Democritus dubbatu kanatti wantoonni garaagaraa maatarii jedhamu kun wantoota xixiqqoo very tiny jechuun waan xixiqqoo jechuudha. Waan xixiqqoo adda hiruu hin dandeenye irraa ijaarame jechuu isaati. He calls them such very tiny particles as atoms. Hence, the word atom comes from the Greek word is atoms. That means its translation in English is uncountable or indivisible particles. Kana jechuun maal jechuudha? Aristotle, Democritus faan yaada maatarii yookaan wantoonni garaagaraa waan baay'ee xiqqaa ta'erraa paartikilii baay'ee xiqqaa ta'erraa paartikilii adda hiruu hin dandeenye irraa ijaaramee jiru kanatti amanaa jechuudha. Democritus kan jedhamu Profeesara biyya Giriikii maal jeesete wantoota adda hiruu hin dandeenye baay'ee xiqqoo paartikilii baay'ee xiqqoo taatan atomos jedhame jechuudha. Atomos jechuun jechi Giriikii yeroo jecha atom jedhamu kana karaa jecha Ingiliffatti yakkumaa jechuudha. Uncountable or indivisible waan adda qotuu hin dandeenye kan adda hiruu hin dandeenye jechuudha. Paartii baay'ee xiqqaa ta'e kanarraa ka'eeti maqaan atom jedhamu kun maqaa atomos jedhamu kanarraa eegaleeti jalqabee derive ta'e jechuudha. So let us continue with Professor Aristotle was part of the generation that succeeded Democritus. So maal jechuudha Aristotle kuni Democritus faa booda kan argame jechuudha. Dhaloota Democritus faa booda dhufe jechuudha. He did not believe in atoms. Yaada Democritus lafa kaa'e kan atoms yoo kanatti hin amanu jechuudha Aristotle. Aristotle thought that all matter was continuous. Wantoonni garaagaraa hundi isaanii continuous yookaan itti fufiinsa qabanii jee yaada akkanaa kanaan deemaa jechuudha Aristotle. That is, if one proceeded in breaking down a substance, it would be impossible to reach to the last indivisible particle. So maal jechaa ture wantoonni yeroo daakamaa deeman yeroo horramaa xiqqaata cicciramaa yeroo deeman wanni umarratti paartikilii adda hin arne argannu sun hin jiru jechuu isaati. Paartikilii xiqqaan namni adda hiramti ijoollee ni hiramti yaada jedhu qabaachuu Aristotle. In other words, it would continue to divide infinitely. Adda hiramuu wantoota maatarii silaa jedhanii jarri kun lafaa kana hin ta'uu jedhe hiramaatuma deemti malee wanni lafa taa'u wanni osoo adda hin hiramne hin jirtu yaada Democritus kan mormaa ture jechuudha. So his opinion was accepted for nearly 200 years. Yaanni isaa kun naannoo waggaa 200 fudhatama argataa dhufe jechuudha. Itti amanaa ture dhufe jechuudha. Saayintistoonni biyya addunyaatii fi wantoonni goofan hawaasni naannoo sin jiru yaada isaa kana fudhataa ture jechuudha. So the early concept of atoms was simply as a result of thinking and reasoning on the part of the philosophers instead of experimental observation. Yaani jalqaba ilaalcha concept yookaan ilaalchi yaadama
atoms jedhamu kun kan jalqabaa jiru irri yeroo duraatiif jechuudha yeroo jalqabaatiif kan dhufe maalirraa dhufe yaada yookaan tiinkingii filoosoferoonni gaggeessan riisiningii waan ta'eef argan booda riisiningii yookaan immoo hiikkaa yookaan sababa itti laatuudhaan kan gaggeessan jechuudha. Instead of what? Instead of experimental observation. Osoo experimental observation osoo hin fayyadamin yaada kamaan tilmaamuudhaan jechuudha. Yaadanii tilmaamuudhaan riisiningii sababa waan tokko uumuudhaan akkanumatti osoo yaada gadi hin geessin hojjechuu isaaniitii jechuudha. So let us move with the very talented scientist John Dalton. In 1803, John Dalton proposed a completely different theories of matter. Bara 1803 John Dalton yaada adda ta'e kan theory of matter yookaan yaada theory matter kana lafa kaa'ee jira. His theory was based on a scientific experimental observation and logical laws. Theory isaa yaani si yaadamee theory isaa maal irratti hundaa'a? Scientific experimental maal jechuudha kuni? Scientific experimental jechuun yaalii jechuudha. Scientific method karaa yaalii wal qabataadhaan yaalii ragaan sirriitti irra deebamee gaggeeffamuun kan deeggarame jechuudha. Yaani theory John Dalton kun. John Dalton are often referred to as a father of modern atomic theory. Kanaafuu John Dalton maal jedhamaa ture jechuudha? Abbaa atomic theory modern yookaan ammayyaa jecha maqaan isaa yaamamaa ture jechuudha. Dalton also worked on the relative mass of atoms and gave samples to some elements. John Dalton maal irratti hojjechaa ture? Relative mass of atomii gartee hanga atomaawaa gartee elementootatii fi siimboolsii yookaan immoo bakka bu'ee qubee gartee elementoota bakka buusan san irratti hojjechaa ture jechuudha. So in 1804 amma tokko booda jechuudha. Duraan 03 in 1804 bara 18 amma tokko booda John Dalton developed the first modern theory of atom. The first modern theory of atom. Jalqaba modern yookaan immoo theory atomaawaa ammayyaa argate jechuudha. John Dalton. Dalton's atomic theory was based directly on the ideas of elements and the compounds and on the three laws of chemical combinations. Yani Dalton's atomic theory kuni yani atomaawaa theory Dalton sun maal hundaa idea waa yaada elementootaa fi compoundota sanii fi ammas seera sadeen chemical combination kan inni lafa kaa'e kanatti hundaa jechuudha. So these three laws are: number 1, the law of conservation of mass. This states that matter is neither created nor destroyed. Three law of conservation of mass yookaan maal agarsiisa? Maateriin yookaan wantoonni hin uumaman hin badan. Neither created nor destroyed jechuun neither created jechuun hin uumamanii nor destroyed jechuun immoo hin badanii. Chemical reaction keessatti baana beekteega. So this law is also called the law of indestructibility of matter. Seera indestructibility jechuun maal jechuudha seete? Faallaa destructibility. Destructibility jechuun immoo wanni sun baduu yookaan dadhabuu caccabuu daakamuu dhahamuu jechuudha. Indestructibility jechuun immoo faallaadha. Seera hin banne maateriin seera hin banne kan maateriidhaa jechuun jee beekamaa jechuu kana biraatiin seerri inni tokkoffaa kan law of conservation maal jenna kuni haala kana bakka bu'achuu. It means that the mass of a reactant is directly equal to the mass of products in any chemical reaction. Kana jechuun maalii murtii jira seete hangi gartee atomaawaa kan reactantiidha wantoota wal nyaatu jechuudha. Keemikaala lama wal nyaatuu fi efa wal nyaate booda piroodaaktii argannu jira. Argannoo
sanii fi kan wal nyaasuu fi kan product kunis wal qixaa haji. A chemical reaction involves only the separation and union of atoms. Wal nyaatinsi reaction yookaan wal nyaatinsi keemikaalaa kun maalitti hundaas maal hammata jee separation fi adda bahiinsa fi walitti dhufiinsa atomii irratti hundaa'a jee. The second, the law of indefinite proportions. Seera isa lammaffaa eegalatu the law of indefinite proportions kun seera isa lammaffaa daltansi uuma itti fayyadamaa ture. States that a pure compound is always composed of the same elements combined in a definite ratio by mass. Compounding qulqulluu ta'e tokko yeroo hunda maal wajjin composed ta'e yookaan walitti dhufa the same elementii wal fakkaataa ammas ratio wal fakkaataa jechuun definite yookaan immoo ratio murtaa'aa ta'e tokko wajjin walitti dhufaa jee fakkeenyaa ilaallume. For example, water. Let us see about water molecules. As you know, water have hydrogen and oxygen composed from hydrogen and oxygen. The combination of hydrogen and oxygen gives us water. Walitti dhufeenyi molecules hydrogen fi molecules bishaanii maal molecules bishaanii water kan jedhamu kana uuman jechuudha. So hydrogen and oxygen only molecule yookaan immoo elementiin hydrogen fi oxygen walitti dhuftee molecule bishaanii uumuu isaaniiti. Kana keessatti these elements are always in the proportion of 11:88. Kana jechuun maal jechuudha? Proportion yeroo laallu hydrogen 2 oxygen 1 jechuudha. By volume qabee yoo laallu jechuudha. The third law of Dalton's atom, the law of multiple proportion. The law of multiple proportion jechuun maal this states that when two different compounds are formed from the same elements, yeroo compounding lama garaagaraa elementoota wal fakkaataa irraa uumamu, the mass of one of the elements in two compounds and compared to a given mass of other element is in small whole number ratio. Yeroo elementii compounding garaagaraa elementii wal fakkaataa irraa yeroo uumamu ratioon nambara elementoota sanii gadi bu'aa jee isa tokko keessatti tokko gadi bu'achuu isaatii fakkeenyaan haadha. For example, carbon and oxygen for two compounds. Carbonii fi oxygenii walitti dhufanii compoundoota lama uuman. Isaanis kamiif qabu? Carbon monoxide fi carbon dioxide uumanii jechuudha. Walitti dhufanii reaction gaggeessan jechuudha. So in the case of carbon dioxide, carbon monoxide contains 1.33 gram of oxygen for each 1 gram of carbon. Carbon monoxide keessatti ammi giraamni oxygenidha 1.33 dha. Tokko giraama tokko carbonii keessatti jechuudha. Whereas akkasumas carbon dioxide keessatti 2.22 gram of oxygen jechuudha. For 1 gram of carbon. Carbon dioxide keessatti giraamni oxygenidha 2.22. Carbon monoxide keessatti immoo giraamni oxygenidha 1.3 jechuudha. So this indicates that the carbon dioxide contains twice the mass of oxygen. Hammi carbon dioxide maasii oxygenii isa lamaan baay'atee yookaan immoo twice yookaan lamaan caalee jechuudha. So let us move with the basic postulate of Dalton's atomic theory. Postulatii bu'uuraataan Dalton's atomic theory dhaan lafa kaa'amte haalaan lume. The basic postulate of Dalton's atomic theory are summarized as follows. Number 1. All elements are made up of small particles called atoms. Elementoonni kamiyyuu paartii baay'ee xiqqoo taatee paartikilii baay'ee xiqqoo taatan atoms jedhamurraa ijaaramanii jechuudha. Number 2. Atoms are indivisible and indestructible. Atomiin hiramu innis hin balleeffamu jechuudha. Hiramus hin badus jechuudha atomiin. Paartii baay'ee xiqqaa ta'e waan ta'eef. Number 3. All atoms of the given element
Atomiin elementii kenname tokko identical in mass. Maasiin yookaan hangi isaanii wal qixa wal fakkaataadha. Ammas in all other properties propertiin garaagaraa yookaan amaloonni garaagaraa hundi isaa identical yookaan wal fakkaataadha jechuudha. Identical jechuun wal fakkaataa hamma yookaan immoo giraamii wal fakkaataa hamma wal fakkaataa fi hanga wal fakkaataa fi amaloota garaagaraa other property jechuun amaloota taateewwan amaloota isaan agarsiisan hundi wal fakkaataa qabaa jedhu. Afuraffaa atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. Atomiin hin uumamu hin badu chemical reaction akkasitti jechuudha. Yeroo chemical reaction gaggeeffamu atomiin elementii tokko hin uumamus haaromnis hin uumamu kabiraati inni kunis kan hin badu jechuudha. Chemical reaction keessatti hin badu jechuudha. Shanaffaa compounds are formed when atoms of one or more one element combine. Compounding kan uumamu jira yeroo atomiin lamaa fi isaa ol walitti dhufe uumamaa jira. Jaaffaa in a given compounding kan nama tokko irratti compounding tokko keessatti jira. The relative numbers and the types of atoms are constants. Relative numberii fi hanga atomaawaa compounding tokkootii fi hanga taayipiin yookaan immoo gosti atomii tokko constantidha jedha dhaabbataa compounding tokko keessatti. So this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.